Barnoota Gadaa kutaa torbaffaa boqonnaa 3 Faajjii Gadaa. Sirna Gadaa keessatti Oromoon dhimmoota adda addaaf mallattoolee yookiin fakkoommii garaa garaa qaba. Isaan keessaa tokko Baqqalaa Faajjii yookaan immoo Faajjii Gadaa jedhamuun beekama. Bakka tokko tokkotti Baqqalaa Faajjiin Dabaloo jedhamuunis ni beekama. Kana irraa ka'uun Oromoon erga dhalee hin hiine erga dhalee hin gaddine leenca kaasan dabaloo ga'a jedhee mammaaka. Kunis bal'inni Faajjii Gadaa hagam akka guddaate kan agarsiisudha. Faajjiin Gadaa baroota dheeraaf mallattoo saba Oromoo ta'uun tajaajilaa jira. Faajjiin Gadaa tartiiba halluuwwan gurraacha, diimaa fi adiin gubbaa irraa gara gadiitti tartiibaan faayamee ta'a. Kunis falaasama qaroomina beekumsa xabboo yookaan immoo beekumsa ganama, seenaa fi eenyummaa Oromoo kan calaqqisudha. Akkasumas Faajjiin Gadaa dagaagina siyaas-dinagdee fi nageenya hawaasa Oromoo kan calaqqisudha. Faajjii Gadaa mi'a ulfoo Gadaa yookiin waayyuu waan ta'eef faaya diimaan maramee galma qaalluu ta'a. Yeroo jiilota adda addaa yookiin yeroo gumiin seera Gadaa tumaan Faajjii Gadaa ni dhaabama. Sana booda kakatanii naqatanii qabatanii seera tumu. Seera tumame kanas yuubni luka tokkoon jilbeenfatee luka tokkoon dhaabatee lallaba. Halluuwwan Faajjii Gadaa sadan akka falaasama Oromootti hiika mataa isaanii danda'e qabu. Hiiki mataa isaanis tokko halluu gurraachi. Halluun gurraachi Oromoon waaqni gurraacha jedhee amana. Halluun gurraachi wanti waaqa ol ta'e kan hin jirre ta'uu agarsiisa. Kanaaf halluun gurraachi bifa waaqaatti fakkeeffama. Halluun gurraachi bifa waaqaatti fakkeeffamaa jechuudha. Waaqa gurraachaa jechuun waaqa hundumaa ol ta'e kan keessi isaa hin beekamnee fi sodaatamaadha jechuudha. Haaluma kanaan halluun Faajjii Gadaa gurraacha hangafummaa, kabaja waaqaa fi arjoomina isaa bakka bu'a. Akkasumas halluun gurraachi Oromoo biratti kabajaa fi ulfina guddaa qabaachuu isaa mul'isa. Kanaaf halluuwwan Faajjii Gadaa keessaa inni gurraachi gubbaa irraa halluun diimaan bilchina, ga'umsa, hormaataa fi jiruuf jireenya agarsiisa. Dabalataanis dhalli namaa hundi uumaa waaqaa kan mul'isu. Dhiigni dhala namaa addunyaa irra jiraatu hundi diimaadha. Bifuma wal fakkaatuun diimaan guutuu ta'uun argamuun kanneen heeraa fi seera Gadaa cabsan ittisuuf sadarkaa qophaa'ummaa irra ga'uu mul'isa. Kana malees halluu diimaan mallattoo nageenyaa fi naannoo fi daangaa ofii eeguuf gootummaa fi qophaa'ummaa qabaachuu agarsiisa. Akkasumas mallattoo uumamni lafa irra jiran hundi sadarkaa guddina isaanii eeggatanii ga'anii fi ija horachuu jalqaban kan agarsiisudha. Gadaa keessatti halluun kun beekumsa, ga'umsaa fi dandeettii sadarkaa Gadaa guutuu ta'uu agarsiisa. Kana malees halluun diimaa gulantaa Gadaa kuusaa hanga gadoomaa keessa jiran agarsiisa. Kunis namni sadarkaa kana irra ga'e ga'umsaa fi itti gaafatamummaa baachuu akka danda'u kan agarsiisudha. Halluu adii. Halluu adiin wantoota gulantaa xumura irra gahan bakka bu'a. Innis xumura bara gadoomaa yookiin gulantaa yuboomaa isaan booda jiran agarsiisa. Akkasumas Oromoon hurriin rooba hin qabne adiidha. Dabbasaan yookaan rifeensi namaa dulloomee arriin adiidha. Daaraan adiidha. Namni du'ee foon isaa bade lafee adiitu hafa jechuun dhugaa jiru waliif mirkaneessa. Kanaafuu halluu adiin Faajjii Gadaa mallattoo xumura wantoota addaa fi gaddas bakka bu'a yookiin ibsa. Adiin rakkina, hiyyummaa, gaddaa fi xumuramuu waan tokkoo mul'isa. Walumaa galatti halluun sadeen Faajjii Gadaa falaasama aadaa, amantii, daangaa, seenaa, qabeenyaa fi hariiroo uummanni Oromoo uumaa fi uumama waliin qabaachaa turee fi jiru agarsiisa. Tole, gaaffii kana ofii hojjechuu qabdu. Halluun Faajjii Gadaa kam fa'i? Akkuma argaa turtan halluu Faajjii Gadaa kan fakkaattu ishee kanadha jechuudha. Kana fakkaata alaabaa kan Oromiyaa. Gaaffii lammaffaa Faajjiin Gadaa duudhaa fi falaasama Oromoo agarsiisa. Kana isiniif innisaa deebisaa sinumti.
Tartiiba halluu faajjii gadaa gubbaa gara gadiitti kan ibsu isa kami? Ofuma keessaan yaalaa kanas. Diimaa adii gurraacha adii diimaa ba diimaa gurraacha adii ca adii diimaa gurraacha da gurraacha diimaa adii. Ishii afuraffaa akka gadaa Oromootti hiika halluu gurraacha kan ta'e isa kami? Akka gadaa Oromootti hiika halluu gurraacha kan ta'e isa kami? A. Wanti waaqaa ol ta'e kan hin jirre ta'uu agarsiisa. B. Gootummaa agarsiisa. C. Xumura wantoota adda addaa agarsiisa. D. Bilchina wantoota agarsiisa. Kanas ofii keessa yaala. Salphaadha. Gaaffiin isaa gatii salphaa ta'eef isin hojjechuu dhiisee ofii keessa yoo yaaltan isinii mijataadha. Boqonnaa 4 irratti wal argina ijoollee. Barnoota Gadaa kitaaba kutaa 7 boqonnaa 4 Abbaa Gadaa. Boqonnaan 4 akkuma ilaalaa jirtan Abbaa Gadaa jira. Abbaan Gadaa aangawoota bulchiinsa sirna Gadaa keessaa nama tokko bulchaatti dorgommiin filatamee uummata kan hoogganudha. Sirna Gadaa keessatti filannoon Abbaa Gadaa ulaagaa fi adeemsa dheeraa kan qabu yoo ta'u, maatii, gosaa fi hayyoota kan hirmaachisudha. Ulaagaaleen filannoo Abbaa Gadaa keessatti ciminoota dhuunfaa, ga'umsaa fi beekumsa, seenduubee gaarii qabaachuu, aantummaa fi amanamummaa fi sadarkaalee Gadaa keessa darbuun isaan ijoodha. Abbaa Gadaa ta'anii filatamuuf ulaagaan tokko ciminoota dhuunfaati. Kunis kanneen akka gootummaa, obsa qabeessummaa, gara balleessummaa, dandeettii nagaa buusuu fi arrabni qajeelaa yookaan immoo kan nama hin gingessine ta'uun gahee olaanaa qabu. Namni Abbaa Gadaa ta'us sadarkaalee adda addaatti ciminoota kanneen qabaachuun isaa hawaasa bal'aan madaalama. Gaaffiiwwan hubannoo warreen jedhaman kana hojjechaa deemuu qabdu. Fakkeenyaaf namni tokko Abbaa Gadaa ta'ee filatamuuf ulaagaalee akkamii guutuu qaba? Asuma amma isinii dubbadhee darbedha. Yaaluu qabdu jechuudha. Gaaffiilee lamaan kana hojjechaa gaafa deemtan hubannoo barnoota Gadaa gabbifachaa deemtu jechuudha. Akkasumas YouTube kana subscribe godhaa, viidiyoo kana immoo like godhaa. YouTube'n support akka nu gargaaruu fi viidiyoo keenya ijoollee baay'ee bira akka ga'uuf subscribe godhaa. Abbaa Gadaa ta'uuf ulaagaan biroo beekumsa waa'ee aadaa, duudhaa, falaasama hawaasichaa fi daangaa yookiin lafa bulchuuf deemu irratti qabudha. Beekumsii fi hubannoon aadaa fi duudhaa hawaasa Oromoo fi saboota ollaa waliin inni qabus sirnaan ilaalama. Akkasumas haala dubbiin itti dubbatamu beekuun dandeettii dubbatee hawaasa amansiisuu qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Kana malees seeraa fi heera Gadaa beekuu, kabajuu, kabachiisuu danda'uu, haqa eeguu fi dandeettii murtoo haqaa kennuu qabaachuun madaallii filannooti. Beekumsaa fi dandeettiin Abbaan Gadaa kunneen ammoo sadarkaalee Gadaa keessa darbuu irraa kan horatamanidha. Seenduubee gaarii qabaachuu. Seenduubee yookaan baakgiraawundii yookaan immoo seenaasaa kana dura maal akka hojjete. Seenduubee gaarii qabaachuun ammoo ulaagaa birooti. Namni Abbaa Gadaa ta'u nama gochoota ceeraa fi fokkoo ta'an kanneen akka hanna, soba, loogii fi kanneen biroo irraa bilisa ta'edha. Dabalataan haadha warraa qabaachuun ulaagaa isaa ijoodha. Kanaaf Abbaa Gadaa ta'uuf safuu beekuu fi naamusa gaarii qabaachuun dirqamadha jechuudha. Gaaffilee hubannoo lammaffaa ulaagaalee Abbaa Gadaa ta'uuf barbaachisan keessaa beekumsaa fi ga'umsa qabaachuu jechuun maal jechuudha? Kana viidiyoon isinitti dheerata ofii keessan hojjedha. Ulaagaan biraa uummata isaatiif ilaalcha gaarii fi aantummaa qabaachuudha. Namni Abbaa Gadaa ta'u nama hawaasa keessatti jaalalaa fi ilaalcha gaarii qabuu fi namoota hunda ija tokkoon ilaaluu ta'uu qaba. Aantummaa isaa gosa irraa dhufeef qofa osoo hin taane hawaasa hundaaf fi biyya isaatiif ta'uu qaba. Aantummaa isaa kunis gogeessaa fi yookiin miseensa Gadaa keessatti uummataan madaalamee adda ba'a. Siyaasa Dimookiraasii biyyoota lixaa keessatti namni filannoof dhiyaatu tokko aantummaan isaa inni guddaan paartii isaatii fi Gadaa keessatti garuu aantummaan Abbaa Gadaa
gaggeessaa isaatiif osoo hin taane uummataa fi biyya isaatiif ta'a. Filannoon abbaa gadaa keessatti ulaagaan kun hunduu murteessaadha. Ulaagoleen kun hunduun isaanii hedduu murteessoodha. Abbaa gadaa ta'anii filatamuuf ulaagaa murteessaa biraa uummataaf amanamaa ta'uudha. Namni kofoo uummataa saaqu sadarkaa kamittuu hooggansa gadaatiif hin dhiyaatu. Kofoo uummataa saaquu jechuun icciitii uummataa yookiin biyyaa dabarsanii ormaaf kennuu jechuudha. Kanaaf namni abbaa gadaa ta'ee filatamu nama uummata biratti amanamummaa qabudha. Sadarkaalee gadaa dabbaallee hanga doorii gidduu jiran keessa darbuunis ulaagaa filannoo abbaa gadaati. Sababni isaas sadarkaalee kanneen keessatti seeraa fi heera gadaa, tooftaa waldhabdeen hawaasa ittiin hiikamuu fi duudhaa fi safuu Oromoo baratu. Akkasumas leenjii adda addaa, jabina qaamaa fi beekumsa isaanii bakka itti gabbifatanidha. Namni tokko abbaa gadaa ta'ee filatamuuf sadarkaalee kanneen keessatti madaalamee ga'umsi isaa mirkanaa'uu qaba. Gabaabumatti namni abbaa gadaa ta'uu uummanni oduun beeku osoo hin taane qabatamaan beekuu ta'uu qaba. Sababa kanaaf heera gadaa keessatti yeroo namni filatamuuf dorgomu itti qoramu hammatame. Sababa kanaaf heera gadaa keessatti yeroo namni filatamuuf dorgomu itti qoramuu hammatame. Gaaffilee armaan gadii. Akka sirna gadaatti aantummaan nama abbaa gadaa ta'uuf dorgomu uummataaf ta'a. Dhugaa yookiin soba jettanii deebiftu. Ofii keessan deebisa. Koomentii jalatti immoo yaada qabdan nu barreessaa. Gilgaalli akkasiin hojjetamu yoo barbaaddu ta'e koomentii jalatti naa barreessaa jechuudha. Akkasumas viidiyoo kana hiriyoota keessaniif sheer godhaa. YouTube kana immoo subscribe gochuu hin dagatinaa. Ciao.